Baba miti harkisa kanama Inun kanese kakumba semana Manara gode kan koba Tole nagaaf araarri jaalalli waaqayyoo karaaf kallattii jirtan hundumaarratti isiniif haa baay'atu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti waaqayyo inni nagaa koo waa'ee galataaf ulfina guutuu argatu nagaa guutuu nagaa raafaatu na bira jira nagaan na bira jiru isin bira subscribe gochuutiin mallattoo notification fuula bira jiru tuquutiin viidiyoon ani hojjedhu dursee akkasin naqabu taasisaa isiniin jechuu jaalladha chaanala koo yookiin maatii koo taatanii warra jirtan immoo ergaan koo yookiin barumsa koo isinitti yoo tolite alootaaf share gochuutiin yaada qabdan comment jalatti naaf kaasniin jechuu jaalladha egaa wal jajjabeessuun aadaa keenyaadha wal jajjabeessuurraas waan argama jechuudha sababiin isaa yoo namni tokko jajjabina yoo argate caalumatti barumsa keessa isaa jiru yookiin beekumsa keessa isaa jiru baaseetu dhalootaan barsiisa jechuudha garuu jajjabinni jiru yoo ta'e namni egaa of shakkuun hin oolu sababiin isaa iyyuu maaliif barumsi koo namatti tolaan jiru moo tolaa jira waan jedhuufi kanaaf isiniin jechuutiin jaalladha akkuma dursa dubbadhe channel koo haaraa ta'uudhaan subscribe godha egaa mata dureen barumsa yookiin gorsa koo inni har'aa immoo beekumsaa fi beekamtii isa jedhurraa jechuudha beekumsaa fi beekamtii beekumsa jechuun maal inni beekamtii jechuun maal inni isa jedhurratti waa xiqqoo dubbachuu barbaada jechuudha egaa beekumsa jechuun carraaqqii nuti beekumsa jechuun carraaqqii nuti wantoota dudubbisaa jechuun macaafa garagaraaf irraa dubbisuutiin kan argannu yookiin kan keessa sammuu keenyatti eenyu jennu jechuudha beekamtii jechuun garuu namootatti mul'achuudhaaf yookiin namootatti beekamuudhaaf carraaqqii nuti taasisuudha jechuudha yeroo ammaa kana kamtu irraa argachuudhaaf nu dirqamsiisuu qaba yookiin nu dhibbisuu qaba jennee yoo ilaalle immoo beekumsa argachuudhaaf dhiphachuu yookiin argachuudhaaf yaaduu qabna malee beekamtii argachuudhaaf dhiphachuu hin qabnu jechuudha sababiin isaayyuu beekumsa qabaanne yoo ta'e beekamtiin ofiisaatiif dhufa waan ta'eef beekumsi keessa keenya jiru beekamtii qabna yookiin immoo namoota baay'ee irratti miidiyaa adda addaa irratti beekamtii qabna beekumsi garuu keessa keenya jiru yoo ta'e beekamtiin keenya eessumayyuu nu ga'u jechuudha galmas hin qabu nus nu guddisuu hin danda'u nu adeemsisuu hin danda'u jechuudha maaliif beekamtii qofa qabna beekumsi keessa keenya jiru sammuun keenya duwwaadha taanaani yeroo muraasaaf qofa mul'anna jechuudha garuu beekumsi keessa keenya jira beekumsa qabna taanaani beekamtiin keenya bara baraatiin jiraata jechuudha maaliif namni tokko hamma biyya lafaarra jiraatutti wanta yeroo namni kun biyya lafaatirraa gaafa deemnetti namni kun seenaatti yaadatamu yookiin seenaatti waamu tokko qabaachuu qaba jechuudha kanaatiif beekumsi keessa keenya yoo jiraate waan tokko biyya lafaa kanarra kaawwannee darbuu dandeenya jechuudha beekumsi keenya keessa keenya jiraatu lafuma duwwaarratti beekamna taanaan garuu hammuma lafa duwwaarra ammuma lafa biyya lafaarra jiraannu kanatti beekamuu dandeenya sana booddeetti garuu gaafa biyya lafaa kanarraati kan beekamtii hin argannu jechuudha kanaaf dhaloonni yeroo ammaa maal argachuuf ariifatu yookiin immoo maal argachuuf dhiphatu jenne yoo itti yaadne beekamtii argachuuf jechuudha beekumsaaf namni dhiphatu yookiin namni fiiguu nama muraasaadha nama xiqqaadha jechuudha kanaatiif beekumsa argachuudhaaf dhiphachuu qabna yookiin beekumsa argachuudhaaf carraaqqii tattaaffii jireenya keenya keessatti taasisuu qabna beekumsa keenyas guddisuu qabna malee beekamtii argachuudhaaf fiigna beekamtii argachuudhaaf dursa laanna taanaan garuu beekumsi keenya jiru taanaan rakkisaadha jechuudha jireenya keenya keessa wantoonni baay'een gufuu nuti ta'uu danda'u malattiin jireenya keessarree tarkaanfatan argachuu hin dandeenye yookiin immoo jireenyuma kamii keessa jiraachuu hin dandeenye jechuudha namni beekumsa qabu garuu ogummaa qaba jechuudha ogummaa isaa sanattiin itti jiraata akka barbaadeetti sanaatiif dhaloota dukkana keessa jiran irree barsiisaa barumsa isaa waan beeku beekumsa isaa dabarsaa fi sanaaf immoo namni tokko gaafa beekumsa keessarraa qooddatee sammuun isaa jireenya isaa sitti boqatee yaada keetti gaafa boqatee booda keetiif illee namni kun baqa akka gaariitti nama sanatti ati beekamtii kana beektii ofitti fidde yookiin beekamtii barbaadde osoo hin taane beekumsa keessa kee jiru qooddee beekumsa keessa kee jiru barsiistee beekumsa keessa kee jiru dhalootaaf raabsite waan ta'eef beekamtiin otumaat ofii keetiin beekin otootiin yaadiin sitti dhufa jechuudha kanaatiif beekumsa dhabnee yookiin beekumsa hin qabnuuti beekamtii argachuudhaaf namoota baay'eetti of mul'isnaa miidiyaa baay'eetti of mul'isnaa wantoota baay'eetti iddoo adda addaatti argamna taanaanii
bu'aa tokko nuuf hin qabaatu jechuudha. Kanaaf obboleessa obboleettii koo maal isiniif jechuun barbaade biyya lafaa kanarra haga jiraatanitti beekumtii argachuuf osoo hin taane beekumsa argachuudhaaf carraaqqii taasisa. Kitaabota adda addaa dubbisuutiin wantoota adda addaatirraa miidiyaalee adda addaa irratti ergooleen babarsiisuun adda addaa hin darbu jechuudha. Isaan sanaatiif iddoo yoo qabaanne yoo dubbisne yoo kitaabota adda addaa dubbisne yoo namoota ogeessota adda addaatirraa barumsa beekumsa isaaniitiin xiqqaa guddaa osoo hin jennu nama hin tuffanne gaafarraa qooddanne beekumsa arganna jechuudha. Garuu waanuma dhimma hin baasneetiin waanuma eenyu tokko jira mitiiree ittiin beekamtii argachuutiif jecha miidiyaa adda addaatirratti waanuma dhimma hin baasne waan barumsa tokko hin taane qoosaa waan adda addaatu jira. Zumuma jenneetu akkasittiin jiraanna yoo ta'e beekamtiin keenya garuu yeroo muraasaaf jechuudha. Dhaloota dhufullee fakkeenya tokko kaa'uu hin dandeenyu. Ofii keenyafillee wanta itti boruu keenya maqaan keenya itti waamu tokko ofii kaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaatiif yeroo qabnu keessatti biyya lafaa kanarra haga jiraannu beekamu. Kana kan beeku Gooftaa Yesuus qofa jechuudha. Kanaaf biyya lafaa kanarra haga jiraannutti wanta gaarii wanta dhaloota barsiisuu danda'u, dhalootatti ergaa gaarii argisiisuu danda'u, fakkeenya dhalooti boru kan itti ta'uu danda'an beekumsa keenya guddisuu fi beekumsa keenya waan qabnu immoo dhalootaaf raabsuu, beekumsa keenya guddisuu fi beekumsa qabnu dhalootaan barsiisuudha jechuudha. Kanaatiif yoo nuti kana hojjenne dhaloonni nu duukaa dhufan, dhaloonni nurraa baratan immoo fakkeenya gaarii kanaa fi barumsa gaarii kana nurraa fudhatu, isaan nurraa fudhatan kanas immoo dhaloota dhufaniif dabarsu jechuudha. Kanaatiif beekamtiin keenya otoo nuti yaadiin otoo nuti hin barbaanne nutti dhufeera jechuudha. Kanaatiif amma ani nama tokko barsiisee gorsee yoon karaatti deeffadhee namni tokko yoo qajeelee namni tokko yoo haala jechuun waan hin barsiisu sanarratti baratee namni sun guddatee yoollee na caalee guyyaa tokko jechuudha iddoo gaheetu yeroo akkanaatti ko nama akkanaatu na qajeelche, nama akkanaatu na barsiise, nama akkanaa jenneetu namni seenaa isaa kaasu yookiin waa'ee nama sanaa kaasnee dubbannutu jira jechuudha. Kanaatiif obboloota koo yeroo hundumaa jechuudha beekamtii argachuuf osoo hin taane beekumsa argachuudhaaf carraaqaa isiniin jechuu jaalladha. Akkuma dursa dubbadhee beekumsi amma bara baraatti nu wajjin jiraata. Beekamtiin garuu yeroo muraasaaf jechuudha. Inni nuti argachuudhaaf carraaqnu argachuudhaaf barbaannu suni yeroo muraasaaf nu wajjiniitiin jira. Karaa beekumsaa kan nuti dhufu garuu karaa tattaaffii nuti beekumsa argachuuf taasisnu, tattaaffii nuti beekumsa keenya keessatti taasisnuu fi wanti nuti jireenya keenya keessatti taasisnu suni boruu keenyallee seenaa ta'eetu biyya lafaa kanarratti hafa jechuudha. Maaliifini namni fooniitiin lafa kanarraatti dhabama. Seenaan namaa garuu hin jiraata. Sanaatiif lafa kanarratti waan gaarii yoo kaawwanne dhaloota waan barsiisu, waan nama qajeelchu, waan dhaloonni boritti guddachuu danda'a, waan itti fakkeenya ta'uu danda'a. Yoo lafa keenya garuu salphumatti beekamtiin dhufee nu argate jechuudha. Kanaatiif ergaan koo innarraa kana fakkaata. Yoo isinitti tole viidiyoo koo sheer godhaa isiniin jechuu jaalladha. Amma Waaqayyo na gargaareetti wantoota namoota barsiisuu jedhu mata duree adda addaa qabadhee dhiyaachuuf isiniif qophiirra jira jechuudha. Kanaatiif viidiyoo daddarbaa turan immoo warri barbaadan liinkii kan koo pileelistii jalatti hidheetiin jira. Jala seentanii dhaggeeffachuu dandeessu. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuu jaalladha. Beekamtii osoo hin taane beekumsa argachuuf carraaqa. Kan akka goonuuf immoo Waaqayyo nu haa gargaaru jechuun jaalladha. Shaaloom.